Hello guys. Hello, akkam jirtu nagaa keessanii? An nagaa koodhaa galata waaqaa. Egaa akkuma waadaa isiniif galle akkamitti akka eegaltan fi kooyinii garaagaraa haala salphaa ta'een akkaataa itti walitti qabachuu dandeessan isin agarsiisa. Sana dura namoonni chaanaalii keenyaa fi maatiin ta'an jirtan chaanaalii keenyaa fi maatii ta'a Urjineeti jechuun seerchi yoo gootan argattu jechuudha. Amma akkaawuntii kanan ittiin duraan hojjechaa ture dhiisee akkaawuntii kan biraadhaan seenee isin agarsiisa jechuudha. Akkaawuntii kan biraadhaan seenee isin agarsiisa. Amma asirratti istaarti naa'u gaafa godhu istaarti godheen jira. Seeraan hanga dhumaatti utuu viidiyoo irra hin utaalchisin na ilaalaa. Guyyaa tokko keessatti kanarratti wanti kamuu hin hojjetamne argaa jirtu 2500 kuni kan inni jalqaba kennudha. Amma waliin hojjennee ilaalla jechuudha. As jalatti jalqabarra taaskii kan jedhu jira. Kunoo ishee kanarraa taaskii gootu. Taaskii erga gootanii booddee jalqabarratti gara taaskii hin naqin dura appilikeeshinii tokko qabaachuu qabdu. VPN jechuudha. Innis maallaa VPN Itiyoo Fiisfoon VPN kana qabaachuu qabdu. Kana chaanaalii teelegiraamii kootirraa argattu jechuudha. Chaanaalii teelegiraamii Abbuuteek irraa isiniin gadhiisaa argattu. Asirraa fakkeenyaaf ammaa Neezerlaandii gooneerra. Neezerlaandii gootanii isinis gootu jechuudha. Neezerlaandii irratti baneen jira. Amma kan Neezerlaandiitiiniti kooyinii jiru fudhanna jechuudha. Tolee. Amma kan Neezerlaandiidhaan kunoo wantoota garaagaraatu jira. Jalqabarratti maal never miss key akkuma argaa jirtan 500 qabna amma jechuudha. Jalqabarratti kan dhumaa kana gootu start mission gootu. Achii booddee join the telegram chat go jettanii join jettu hin baatu. Ammas follow x handle kan jedhu kana go jettu. Gaafuma inni akkasuma jalqabu close gara teellaa deebitu. Achii booddee cheekettu. Ayyee amma sekeendii 30 lakkaa jira. Amma immoo isa kanatti ol baatu achii olii. Ammas start mission jettu. Achiis ammas isa kanas go jettanii chaanaaliin inni isin ajaju join gootu. Teellaa deebitu. Ammallee go jettanii teellaa deebitu. Achii booddee cheek jettu jechuudha. Ayyee amma immoo join our social connect Solana. Kun Solana akkaataatti qarshii baafattanidha. Isa sana akkaataatti connect gootan viidiyoo kan biraa isin agarsiisu. Amma kooyinii akkaataatti funaanannu qofa isin agarsiisee ba'a jechuudha. Ammas join gootu teellaa deebitu. Amma teellaa deebitu. Viizit weebsaayitii teellaa deebitu. Amma hundisaa cheekettaniittu. Kan jalqaba goone suni sekeendii 30 dhumee miti reedaa wattu tokko amma cheekettu dadhanii. Achi booddee dan jedhee jira. Isas cheek gootu deebitanii jechuudha. Final mission. Amma kunoo 300 nuu kennee jira jechuudha. Fudhattan. Akkuma agartan kunoo dabalaa jira jechuudha. Amma immoo kana gootu. Isarraas cheek lamaan isaa dan jedheera finish mission gootu. Achii booddee kunoo amma 600 galee jira jechuudha. Amma immoo 200 sii qabnaa cheek xumurre. Achii booddee finish the mission. Argitanii hangayyuu amma 800 seeneera jechuudha. Miiliyoona seenuuf jenna jechuudha ammayyuu. Achii booddee keessaa kiloos gootanii amma immoo gara VPN keenyatti deebitu. VPN keenya deebitanii amma immoo jalqabaa Neezerlaandii turre fakkeenyaaf amma immoo isin kana hundisaa cheek gootanii ilaaluu dandeessu. Amma immoo mee gara Jarmanii adeemnu. Jarman goone. Jarmanii akka inni connect nu godheen itti deebina jechuudha. Connect nu ta'eera amma Jarman. Amma achii booddee teelegiraamii keessanitti deebitu. Ayyee teelegiraamii keessan erga deebitanii booddee ammas taap swaappii keessan erga gootanii start join gootu steep misiraadha jechuudha. Ammas deemtanii ilaaltu taask keessan yoo agartan kun ammas nuu dhufee jira 300 nuu dhufee jira jechuudha. Ammas kanas start gootu achii booddee join gootu go jettu. Teellaa deebitu. Cheek. Amma inni kan sekeendii 30 xumurutti ammoo lammaffaa achii ol. Ammas start gootu. Join. Ayyee
cheek. Kan jalqaba goone xumuramuuf waan jedhuuf laalla. Sekendii 12 kunoo dhumaa jira jechuudha sekendiin. Haaluma kanaan isinii erga kana xumurtanii booddee amma immoo gara VPN kan biraatti VPN irraa ceetanii jalqaba akkuma agartan Neezerlaandii hojjedhee achi booddee Jarman hojjedhee achi booddee kan biraa gara kan biraa deemtu jechuudha. Finish gootu. Ayyee ammasii finish gootanii claim gootu. Kunoo yoo agartan kunoo amma biyyoota lama qofaan inni gara miiliyoona tokko seenee jira jechuudha. Ammas kunoo 300 qabna. Check. Hayyee. Kunoo yoo agartan biyyoota lama qofaan miiliyoona tokko tuqaa 4 argadhee jira jechuudha. As jala immoo biyyoota baay'eetu jira. Isa hundumaa join gootanii achirratti akkasittiin hanga miiliyoona 2 hanga 3 guyyaa jalqabaa hojjettu jechuudha. Achi booddee waa isin gootan namaaf yeroo qabdu. Fakkeenyaaf kanaan nama hin affeerin jira 0dha jechuudha. Gaafa nama affeertan asirraan kunoo invite kana gootu. Invite kana erga gootanii booddee liinkii keessan fudhattu. Fakkeenyaaf amma invite godhee liinkii keessan fudhattu jechuudha. Edda invite gootanii booddee ayyee. Invite nama tokkootiin kan isin argattan kunoo akkuma agartan kan nama tokkoon coinii 1000 kan nama invite nama tokkootiin kunoo kanadha. Invite nama tokkootiin 500 invite nama sadiitiin 50,000 akkuma argaa jirtan kunoo invite nama 10tiin kunoo 200 hanga kana deema jechuudha daawwattoota tokko 250 invite nama 50tiin 300 nama 100 hanga 500 akkas nama 50 yoo gootan invite nama 500 yoo gootan invite nama 500 invite yoo gootan hanga miiliyoona 2 argattu jechuudha. Achi booddee taaptaabii kana hin goggootu amma tokko lakkaa jira yoo agartan. Kanaafuu isin immoo maal gootu as jalatti recharge gootu. Gaafa kana hin bittu. Fakkeenyaaf amma taabboot kan jedhu kana dirqaamitu qabdu. Maaliif sa'aatii 24 guutuu isiniif hojjeta. Fakkeenyaaf amma yoo isin online irra hin jirres walitti qabdee isiniif keessa jechuudha. Akkas gochaa yeroo hundumaa taap gochaa hin ooltan. Fakkeenyaaf amma 200 bita kana. 200 bite. Isin kana achirraa boonisii hunda hojjechuu qabdu jechuudha jalqaba. Ana amma lama qofaan hojjedhee isin agarsiisa. Achi recharging speedii kana guuttu. Fakkeenyaaf asii recharging 500 jira miti kunoo. Fakkeenyaaf gallakaaraa asiitii recharge speedii keessan xiqqoo ishee dabalattu. Amma kana bitaa jirtu waan ta'eef gararraatti hin qaanessa jechuudha. Xiqqoo ishee hin dabalattu jechuudha. Haala kanaan asii immoo hanga taabii gootan. Fakkeenyaaf jalqaba tokko lakkaa'u ture miti amma mee akka inni 5 lakkaa'u goona. Akkasitti bituu qabdu. Maaliif dafee akkasiniif lakkaa'uuf jechuudha. Bittanii kun amma 4 lakkaa'aa jira. Achi booddee kana gochuu qabdu. Boostii kan jedhu jira. Fakkeenyaaf taapping guuruu kan jedhu kana jechuudha. Ishee kana gootanii akkas gaafa gootan hanga sittiin hojjettan kana baay'isa jechuudha. Sekendii 20 qofaaf turtii. Akkasittiin fakkeenyaaf sila meeqa ture? Amma 20 baay'isaadha jechuudha. Kan ittiin hojjettan sana dachaa isaatiin sinii baay'isa jechuudha. Daftanii akka gootanii fixxu kana. Ammas nan fixaanii ishee. Kunoo fixeera. Ammas kunoo si'a lammaffaa sin gootu achi booddee isa kanas ittiin fuul godhattu jechuudha. Haala kanaan namoota immoo asirraan invite gootu jechuudha daawwattoota koo. Akka baay'ee amma isiniif galu abdiin qabaa akkaataa itti connect gootanii fi akkaataa itti baafattan isin agarsiisa. Amma kan isin gochuu qabdan amma taappii gochuu keessan itti fufaa. Har'a guyyaan Meey 18dha. Guyyoota 12tu jira ammallee. Guyyaa 12 gidduutti akka salphaatti galuu dandeessu waan ta'eef jabaadhaa isiniin jedha daawwattoota koo. Galatoomaa viidiyoo kan biraatiin hanga walitti nagaan naaf tura. Baay'ee.